Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farqaa qabnu kunooti. Itoophiyaatti maatii dureeyyotaa fi qondaalota mootummaan ala hawaasni bal'aan baadiyyaa barnoota irraa dhiibamaa jiraachuutu ibsame. Ministeerri barnootaa qabxii barattoota kutaa 12ffaa irratti dilbata kaleessaa ibsa kennaa tureera. Qabxii barattoota kutaa 12ffaa bara kanaas kabara darbeerraa hagas mara fooyyee kan hin qabne ta'uu dhibbantaa 92 baranas kan hin darbine ta'uu ibsameera. Qormaata kutaa 12ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2017 barattoota qoraman keessaa barattoonni dhibbantaa 8.4 ta'an darbuu ministeerri barnootaa beeksiseera. Kun akka guutuu Itoophiyaatti jedhame. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa dilbata kaleessaa waaree booda ibsa miidiyaaleef kennaniin barattoonni dhibbantaa 8.4 ta'an qabxii 50 ol fiduu isaanii ibsaniiru. Qabxiin kun qabxiiwwan waggoota muraasa darban galmaa'aa turan keessaa isa fooyyee qabu ta'uu Piroofeesar Biraanuu Naggaa himu. Haa ta'u malee hawaasni bal'aan garuu qabxiin kun ammallee fooyyee hin qabu jechuun qeeqa isaa jabeesseera. Barattoonni qabxii isaanii wiixataa irraa sa'aatii 6 eegalee akka ilaalan ministeerri barnootaa beeksisee jira. Barattoonnii fi maatiin barataa ammoo yaada miidiyaa hawaasaa irraan qoodaa jiraniin websaayitii ministeerri barnootaa beeksisee dadhabaa fi hojjechuuf rakkisaa akka ture himataa turan. Barattoonni Itoophiyaa wayita qormaataa qofa otoo hin taane firii qormaata isaanii ilaaluufis dararaa guddaa argu jechuun gabaafameera. Haalli kun xiinsammuu barataa fi maatii miidhuu irratti argamas jedhame. Ibsa isaatiin ministeerri barnootaa biyyattii walumaa gala bara kana akka Itoophiyaatti barattoonni 48,920 qormaata kana darbuu isaanii himan. Akkuma kana barattoonni qormaata fudhatan ammoo 500,000 fi 85,882 ta'uu ibsameera. Barattoota saayinsii hawaasaa keessaa barattoonni dhibbantaa 5.2 akkasuma ka saayinsii uumamaa keessaa ammoo dhibbantaa 11.4 qabxii 50 ol fiduu isaanii ibsameera. Miidiyaalee biyya keessaa akka gabaasanitti qabxii olaanaan saayinsii uumamaan galmaa'e 591dha. Qabxiin kunis mana barnootaa ifa boruu dodolaatti galmaa'uuf gabaafame. Qabxii olaanaa saayinsii hawaasaan galmaa'e immoo 562 akka ta'e himame. Barattoota karaa onlaayinii qoraman walumaa gala 134,609 turan. Kanneen keessaa barattoonni 29,233 qormaata kana darbuu ministeerri barnootaa beeksiseera. Kunis kanneen waraqaan qoraman irra wayyaadha jechuun Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsan. Barattoonni 2,384 ta'an qabxii 500 ol fiduu isaaniis ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee, Hararii fi naannoon Amaaraa giddu galeessaan kanneen barattoota olaanaa dabarfatan keessatti galmaa'an. Akka ibsa ministeera barnootaatti manneen barnootaa 50 barattoota isaanii hunda dabarsaniiru. Haa ta'u malee manneen barnootaa 1,249 barataa tokkollee hin dabarsine jedhame. Dhimma qormaata kutaa 12ffaa ilaalchisuun namoonni siyaasaa irraa dubbachuu jabeessan. Qondaalli ABO lammii beenyaa mootummaan maatii gita bittuu barate maatiin qonnaan bultootaa fi hiyyeeyyii biyya kanaa akka hin baranne taasisaa jira jechuun fulbarruu isaa irratti barreesseera. Gabaasa ministeera barnootaa irraa hubannetti barataan qoramuu darbee warreen magaalaa jiraatan keessaayyuu warra mana barumsaa dhuunfaatti baratanidha jedhe. Akkuma kana warri baadiyyaa hedduun kufaa jiraachuu nu himee ka jedhu lammiin ijoolleen qondaalota mootummaa maatiin dureeyyii qofti biyya kanatti akka baratan taasifamaa jira jechuun qeeqe. Warra darbe keessaa manneen barnootaa bultii addaa, manneen barnootaa idil addunyaa fi manneen barnootaa dhuunfaa qabxii gaarii yeroo galmeessan, manneen barnootaa mootummaa ammoo qabxii gadi aanaa galmeessan ka jedhu lammiin kanarraa maaltu hubatama jechuun qabxii dheeraa barreesseera. Kanneen qormaaticha darban kanneen manneen barnootaa fooyya'aa ta'e itti baratanidha jedhe. Manneen barnootaa bultii addaa kallattiin barattoota dandeettii qaban calalee fudhachuun barsiisota fooyyee qabaniif meeshaalee barnootaa guutuufiin barsiisaa jira akka jedhu maxxansi lammii itti fufuudhaanis naamusa barataa eegsisuuttis ta'ee hordoffii taasisuun barataa qormaataaf qopheessaa. Manneen barnootaa sadarkaa idil addunyaa ammoo durumayyuu barataa qopheessuu fi dabarsuutti hin komatamanii jedha. Fakkeenyaaf British School, Greek School, American School fudhachuu dandeenya akka jedhe namni kun barattoota manneen barnootaa kanneen itti baratan ilmaan dureessotaa, aangaa'otaa, himbaasotaa fi kan kana fakkaatanii jedha. Mana barnootaa akkanaatti barsiifachuun maallaqa kitila hedduu waggaatti kaffaluu gaafata ka jedhu lammiin manneen barnootaa dhuunfaas bu'aa ofiif jecha qulqullina barnootaa eeguutti ifaajee mataa isaanii ni taasisuu jedha. Kanaaf barattoota baay'ee qormaataaf qopheessanii dabarsuu jedha. Manneen barnootaa mootummaa garuu gama kanaan dorgomaa hin ta'an. Meeshaalee barnootaa gahaa hin qaban. Barsiisotattis hin xiyyeeffatanii jedha. Manneen barnootaa mootummaas yoo ta'e kanneen magaalaa gurguddoo keessa jiranii fi kanneen baadiyyaa biyyattii keessa jiran gidduu garaagarummaa guddaan akka jiru lammiin hima.
warri magaalaa jiran xiqqaatus carraa meeshaalee barnootaa guutuu argachuu fi barsiisaa muuxannoo qabuun barachuu qabu ka jedhu lammiin. Kanaaf kanneen magaalaatti baratan amma ta'e warra baadiyyaatti baratan irra fooyyee qabaachuu ibsa. Sababa guddaan kufaatii barnootaa hammeessaa jiru inni ijoon ammoo nageenya ta'uu kakaase lammiin. Baadiyyaa biyyattii irra guddaan waraana keessatti argamaa jedha. Haala lubbuu ofii du'a ulfachuun ulfaatu keessatti barataa tokkoof waa'ee qormaataa yaaduun akka ulfaatus ibsa. Kun immoo abdii kutannaa guddaa barattootatti fideera jedha. Baadiyyaa keessatti hordoffiin maatii baay'ee xiqqaa ta'us kakaasu lammiin ammoo baadiyyaa keessatti gaagaamni hawaasummaa akka malee mul'ataa jiraachuu ibse. Akkuma waliigalaatti ammoo hojii dhabdummaan kaka'umsa barataa ajjeesaa jiraachuus caqasa. Barataan ogummaa fayyaa, injiinaringii, dinagdee fi kan kana fakkaatan eebbifamee hojii dhabee yeroo galee maatii isaa qoccolu yoo argan fedhiin barnootaa egeree ofii bareechuu isaan keessatti ajjeesaa jedha. Baradheessan gaa akka jedhu sammuu barataa keessatti uumamaa akka jirus ibse. Ammoo dubbii ijoon qulqullina barnootaa eeguutti waan hidhatus hin fakkaatu jedha. Qulqullinni barnootaa barataan akka qormaata walirraa hin hanne eeguu qofaan hin eegamu jedha. Qulqullinni barnootaa adeemsaan mirkanaa akka jedhu lammiin sadarkaa gadiirraa eegalamee irratti hojjetamuun utuu irra jiraatu mootummaan imaammata dhaabbataa taasisee barattoota kuffisuun akeeka qulqullina barnootaa hin ta'uu jedha. Barattoonni kufan kun qofaa hin kufanii maatii fi biyya fudhatanii kufu jechuu yaada isaa ibsata. Amma garaagarummaa guddaan hawaasa keessatti uumameera akka jedhu gara dhumaatti barreeffamni lammii beenyaa gitii ilmaansaa barsiifatu gita bittuu ta'ee itti fufaa. Gitii ilmaansaa sadarkaa olaanaatti barsiifachuu dadhabee wayyamni biyyattii ammoo gita bitamee jiraatu ta'aa deemaa jedha. Yoo barachuu dadhabee qawwee baachuu hin dadhabu jedhamee yaadamaa. Haaluma kanaan qopheeffamaa jiras jechuun dhimma kanarratti yaada isaa dabarfateera. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan biyya hiyyummaa hamaa keessatti kufaa jirtu ta'uu ka dippiloomaasiin ishee du'e akka ta'e Obbo Baqqalaa Garbaa himan. Haala siyaasa Itoophiyaa irratti gaaffiif deebii horni konverseeshinii irratti taasisaniin Obbo Baqqalaa Garbaa biyyattiin gara hin taanetti adeemaa jiraachuu cimsanii dubbatan. Gaaffiif deebii tibbana Dr. Milkeessaa Miidhagaa waliin taasisan kanaan bulchiinsi ammaa gaagaama akkamii geessaa akka jiru irraa dubbatanii turan. Inuma haalli har'a biyyattiin keessa jirtu baay'ee yaachisaa ta'uu himaniiru. Mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun haala inni itti gara aangootti dhufe adda ta'uu himuun ta'us garuutuu deeggarsa qabu bololaa aangoon biyyattii gara hin malletti dhiibe jechuun dubbatan. Obbo Baqqalaan mootummoonni akka Dargii wayyaanee wayitaa aangootti seenan mormii hedduutu isaan mudatee ture jedhu. Mootummaa ammaa aangoorra jiru garuu biyya keessaa fi alaa uummanni tumsaa taasisaa fi turuu ibsuun tumsa uummanni taasiseef san akka carraatti fudhatee itti gargaaramuu hin dandeenye jedhan. Akka Obbo Baqqalaan jedhanitti bulchiinsa PP qaamni mormu tokkoyyuu hin turre. Carraa akkanaan ammoo biyyattii tasgabbii akka qabeessaatti ceesuun gara guddinaatti oofuutu malu mootummaan jijjiirama uummanni eegaa ture daandii irraa dabsee qilee akka buuse himu. Haalli kun garuu bulchiinsichaafuu balaa akka ta'e miidhaa guddaa itti fiduu akka danda'us kaasaniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa akkana haa jedhan malee Piroofeesar Asaffaan bulchiinsi kun wayita gara aangootti dhufe uummata hunda biratti fudhatama akka hin arganne himu. Barruu isaanii baatii darbe keessa bilisummaaf qabsaa'uun Oromoo maaliif barbaachisa jechuun katabaniin Piroofeesar Asaffaa Jaallataa uummanni hedduun durumaa bulchiinsa PP akka hin fudhanne himu. Akkuma kana qabsaa'onni bilisummaa yeroo sanayyuu qabsoo akka itti fufan dhaadataa turuu isaanii yaadachiisu. Yaalmarroon qabsoo akka itti fufu uummata walitti qabee ibsuu isaa kan kaasan Piroofeesar Asaffaan mootummaan PP bulchiinsa wayyaanee irraa barachuu dadhabuun dararaa isaa akka duraa caalaa hammeessuun itti fufsiisuu himu. Obbo Baqqalaan gama isaaniitiin abdiin uummanni yeroo sanatti tumseef sirni federaalizimii dagaagee nagaan biyya keessa jiraachuu dandeenya akka jedhurraa deeggarsi laatameefii akka ture kaasu. Bulchiinsichi ammoo bololaa aangoorra waggaa dheeraa turuu jedhu qabachuun uummata ajjeesutti gadi taa'ee jedhu. Mootummaan yaada uummataa dhaggeeffachuurra yaada mataa isaa jabeeffachuuf aangoorra turuuf waan isa barbaachisu irratti fuulleffate jechuun eenyutu aangoo koof qormaata ta'a yaada jedhuun uummata cabsuu irratti fuulleffachuu isaa dubbataniiru. Bulchiinsi bilchiginnaa yeroo dheeraa aangoorra turuu abjoochuun uummata jumulaan ajjeesu saganteeffatee sanas hojiitti hiikee jedhu. Yoo uummata kana cabseen ala jiraachuu hin danda'u jechuun kaayyoo isaa galmaan ga'uuf hangaarraatti tarsiimoo garaa garaa baafatee itti adeemaa jiraachuu himu. Hawaasa bal'aadhaan Oromiyaa keessatti ifatti akka gantuutti ilaalamaa ture ka jedhan ammoo hayyuu Oromoo Piroofeesar Asaffaa Jaallataati. Abiyyi erga aangootti dhufee booda qaamolee dhageettii qaban hawwachuu, hojii, lafaa fi maallaqa isaaniif kennuudhaan warra sabboonummaa irratti duuluu, ukkaamsuu fi ajjeesuudhaan sochii qeerroo duuba deebisuu danda'an ijaarratee jedhu. Kanaanis Abiyyi ji'a ja'a keessatti dameelee murteessoo mootummaa federaalaa kanneen akka dhaabbata basaasaa fi nageenya biyyaalessaa, raayyaa ittisa biyyaa,
poolisii fi dhaabbilee biroo to'atee jedhu. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa OPDOs qoqqooduun to'achuu eegalee jedhu. Abiyyi eebila 2019 lammaa pirezidaantummaa Oromiyaa irraa buusee nama isaaf ajajamuu danda'u obbo Shimallis Abdiisaa bakka buusee ka jedhan Piroofeesar Asaffaan hooggantoota siyaasaa Oromoo keessaa tokko ka ta'e ilaalcha sabboonummaa Oromoo qaba jedhee ka shakku Lammaa bakka kaasee jedhu. Yaanni obbo Baqqalaa Garbaa fi Piroofeesar Asaffaa Jaallataa bakka kanatti wal fakkaachuu hin oolle. Obbo Baqqalaan wayita gara aangootti dhufetti nama aangoo isaaf qormaata ta'a jedhee shakku bakka kaasuu ajjeesuu fi duurratti fuulleffachuu kaasaniiru. Yaanni barreeffama Piroofeesar Asaffaa Jaallataa keessatti katabames kana akeeka. Akka ragaatti barruu isaanii keessaa Piroofeesar Asaffaan waa'ee bakka kaafamuu Lammaa Magarsaa fi waraanni wabootti banamuu bara 2018 baatii muddeessan barreeffama isaanii keessatti tuqu. Mootummaan lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti waboo irratti haleellaa labsuun jeequmsi daran babal'achuu eegaluu isaa himu. Obbo Baqqalaan ammoo gama isaaniin Itoophiyaan tiyooriin kadeemtu miti, biyya seera idil addunyaa hin kabanye, kan heeruma ofii isheef baafteen illee hin adeemnedha jechuun dubbatu. Biyyattiin loojikiin ala sochootii ka jedhan obbo Baqqalaa Garbaa ka yaada hiddamaa hin qabne ta'uu ishee ibsu. Akka obbo Baqqalaan ibsanitti biyyattiin yaaduma nama tokkoo galmaan ga'uu qofaaf biyya carraaqxu malee bulchiinsa gara laafina hin qabnee fi miira biyyummaa hin qabne ta'uu isaa ibsu. Itoophiyaan maaliin bulaa jirti deebii jedhuuf yaada kennaniin qabxii sadii kan kaasan obbo Baqqalaan akka yaada nama siyaasaa kanaatti Itoophiyaan yeroo ammaa shira humnaa fi nama bituudhaan bulaa jirti. Biyyattiin saayinsii siyaasaa utuu hin taane shira irratti fuulleffattee qabxiiwwan sadan kana hojiitti hiikuun gaggeeffamaa jirti jedhu. Biyyattii keessatti akka saboonni nagaa waliin qabaanne saboota walitti naquu akka saboonni wal lolan taasisuudhaan mootummaan bulchiinsa isaa jabeeffataa akka jirus eeranii jiru. Oduu keenya itti aanuun haleellaa Kiiramuutti dheengadda faannoon raawwateen milishaa mootummaa hedduun ajjeefamuu gabaafame. Uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf hojjetaa akka jiru gurmuun faannoo lola gaggeessu jabeessuun ammallee Kiiramuu keessatti miidhaa geessaa akka jiru dhaga'ameera. Akka kanaan dheengadda halkan jechuun fulbaana 13 bara 2025 godina Wallagga Bahaa Kiiramuu ganda Ashuu Kusaayee bakka addaa Suukkoo jedhamutti waraanni faannoo bakka milishoonni qubatanii jiranitti marsuun haleellaa raawwachuun dhaga'ameera. Haleellaa kanaanis lubbuun milishoota 9 olii akka darbe kan himamu yoo ta'u miidhaa guddaa geessuu isaanii marsaa miidiyaa hawaasaan qoodameera. Haleellaan kun meeshaa gurguddaan kan deeggarame bireenaa fi snaayiperiin kan raawwatame ta'uu isaati himame. Haleellaa faannoon Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru kun hammaataa jiraachuu fi sadarkaa ulfaataatti ce'uu isaas gabaasichatu ibsa. Oduma wal qabatuun haleellaa hidhattoonni raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuun himameera. Haleellaa hidhattoonni naannoo Somaalee fi Finxaaleeyyii faannoo raawwachaa jiraniin lubbuun namoota hedduu darbuun itti fufeera. Haleellaa kanaan hidhattoonni naannoo Somaalee godina Harargee Bahaa Cinaaksanitti raawwataniin lubbuun namoota 6 darbuu fi namoonni biroon 3 madaa'u odeessi naannoo sana irraa argame ni ifoomsa. Kana malees qabeenyi uummataa loon 150 ta'an saamamuu himameera. Hidhattoonni naannoo Somaalee kun godinaalee akka Baalee fi Booranaattis haleellaa wal fakkaataa raawwachaa jiraachuu isaaniitu ibsame. Oduu keenya itti aanuun haleellaa daangaatti raawwatamaa jiru yaadda'u waldaan wabii Maccaa ibse. Haleellaa walitti fufaa naannoo daangaatti raawwatamaa jiruun akka yaadda'u waldaan wabii Maccaa ibse. Waldichi ibsa isaa kana keessatti waggoota 7 darbaniif haleellaan walirraa hin cinne gaggeeffamaa turuu eere. Waldichi haleellaa tibbana hidhattoonni faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naabee Dongoroo ganda Hoomaa Gaaleessaatti raawwataniin gaddi guddaan itti dhaga'amuu ibseera. Haleellaawwan kunneen haleellaa qindaa'oo fi saba irratti xiyyeeffatanidha jedhe. Haleellaa kanaan namoonni 30 ta'an lubbuu yoo darban 15 madaa'uu fi 6,629 ammoo qeerraa buqqa'uu gabaasaaleen nu mul'isu jedha. Waldaan wabii Maccaa haleellaa uummata nagaa irratti hidhattoota faannootiin raawwatamu cimsee akka balaaleffatu beeksiseera. Uummanni Oromoo guutuu addunyaa irra jiru haleellaa uummata irratti raawwatamaa jiru kana ittisuuf tokkummaan akka dhaabbatus waamicha dhiyeessuun dhaabbileen mirga namoomaa uummata kana waliin akka dhaabbatan gaafatee jira. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.